uummata Oromoo andaamatti waliin rakkadhe deemee gargaarsa keessan barbaada na gargaara namni dhaabbadhaa isin jedha maqaa rabbiiti. Eenyudha? Boontuu eenyu jedhama? Boontuu Abbii. Ijoollee eessaadhaati? Salaalee keessa ganda kam? Gabra Gurraacha. Gabra Gurraacha. Biyya kana argee dhuftee hagam? Biyya kana erga dhuftee hagam ennaan hoggaa lamaa jette. Hoggaa lama erga dhuftee hoggaa lama tabarkatti lubbuu tabarkatti. Inni si gate immoo eenyudha? Nama eessaati? Arsiidha. Arsii kam? Ishiin Salaalee Garba Gurraachadha. Ishiin erga Dubaay dhuftee hoggaa lama keessatti dhaloonni amma kittaan namuu qabdi. Dhaloonni amma dubartiin amma murachuu qabdi. Hoggaa lama qotiyyoo abbaa ishee gurgurtee kan dhufte iyyuu hin deebisne jechuudha. Sinigalee ani dubartiin nan deeggaraa dubartii sirriitti deeggaraa dubartiin nan deeggaraa dubartiin tuqamuu hin qabdu jedhama jedhu keessa nama tokko garuu dubartiin yoo rakasiistu neevar hin deeggaru. Dhaggeeffadhaa. Amma erga dhuftee hoggaa lama qotiyyoo abbaa ishee gurgurtee iyyuu hin deebisne qotiyyoo abbaa ishee ximdii qotiyyoo abbaa ishee gurgurtee iyyuu hin deebisne hoggaa lama keessatti yookaan mana maadaamii galtee hojjettee yookaan immoo mana maadaamiitii baatee dhaltee daa'ima qabattee kararratti baatee gatamte. Akka dhufteen shokotti laal akka dhufteen sawwaa goote akka dhufteen sawwaa goote laal. Lakkii dhaloota nana lakkii waan biyyaa baataniif beeka. Amma hoggaa lamatti dhuftee mucaan itti ulfeesse arsiidhaa jetti. Arsii tana rabbitu gadi fageesse ka. Luka sadeen ishii rabbi fageesse. Lukti sadan arsii jarattiin meetira lama baattee deemti gadi hin teessu. Ishiin bakka hunditti alchite arsiin maashaallah tabaarakallaa. Amma ishiin Salaalee inni arsiidha. Dhaloota isaan beektu, maatii isaan beektu, maatii ishiin beeku. Asumatti fuudhee manuma ijaasatti itti suuqee keessaa baasee ulfooftee mucaan sin beeku daa'imtis kiyyaa miti hin beeku jedhee gatee ollaa itti baasnes hin beeku jedhee amma kinoo karaarra taasisee yaa Oromoo na gargaara jetti. Ciiseen jira mataan dhukkubee lubbu paaraadoola firee afur liqimsatan ciisee jira. Paaraadoola firee afur liqimsatan ciisee jira mataa bakka balee dhukkuba. Amma mee Oromooti yemee amma wayii isin jira amma shamarran tun jechuudha. Amma micayyoon tun daa'ima xiqqishuudha laala hoolaaltan laala. Arsii qoree eersa damma arsiidha arsii qoree hin beekon. Ka'ee isinitti haasawuyi arsiin qoree eessa biyya arsii qoree jedhamtu eessa joon. Arsii qoree jedhamtu hin beekon. Ani arsiidha arsii qoree hin beekon. Arsii qoree eessa qoreen ishee waraanu arsiin qoree eessa. Eessa arsiin qoree hin beektanii isin arsii qoree natti himaa warri beektan qoreen garam arsii qoree garam. Garami arsiin qoree arsii bahaati moo arsii shaashamanneedha? Okay, eshi. Arsii qoreeti Muusaa Faannoo jedhama. Kootu si afannisu kootu daa'ima kee fudhadhu. Mucaan immoo Oromoodha daa'imattiin Oromoodha gurraattiidha lubbu. Diimtuu miti otoo diimtuu taate achumatti Paakistaan irra dhalte jennaan tureyyuu daa'imattiin gurraattiidha. Akkuma kiyya kana gurraattiidha daa'imattiin. Mee amma rabbii keessanitti sinii kakadhe ganaa erga biyyaa baate hoggaa lama erga Itoophiyaa irra dhufte hoggaa lama keessatti dhaltee ganaa bijaama Itoophiyaan itti dhufte iyyuu hin jijjiirranne hoggaa lama keessatti ulfooftee daa'ima baattee karaarratti baate yaa uummata Oromoo na gargaara nuti dhalu wallaallee nuti habibti paantii irraan darrabanne surree irraan darrabanne Maammadoo yoo argine akka nama milishaa Itoophiyaa argeetti kan fiignu koo si galeera miti. Akka nama milishaa Itoophiyaa argeetti Maammadoo yoo argine fiignu koo ilmoon teenya akka hin rakkanneefi bar. Ani makaraadhaan guddadhe ilmoon tiyya akka makaraan hin guddanne malee dhaluu wallaalleetii miti hundi keenya ilmoo barbaadna. Amma nama ilmoo barbaadu keessa nama tokko guddi. Geetaa misikiriin nu ta'e nama laachu. Nama ilmoo barbaadu keessa nama tokkoon dubartii ilmoo barbaadu keessa nama tokkoon. Yaa garuu ilmoo kanatti dhalanii yoo haalli sii tolee haalli sii mijatee guddisuu dandeesse barsiis ofii keenya maayyibi nama kutaa sadii keessa hafe kutaa sadii bichaan baradhe lubbuun ani nama kutaa sadii baradhe ta'e daa'imni tiyya kutaa sadii barachuu qabdi ani maayyibi ta'e daa'imni tiyya maayyibi ta'uu qabdi
daa'imati waan ittiin barsiisu hon qabaadhe. Aannan daa'imati waan bitu hon qabaadhe. Waan itti uffisu hon qabaadhe nan dhala dhaluu nan fedha namni dhaluun barbaanne hin jiru. Nuti isaaba minishaatiin maammadoo yoo eeffinu paantii 3 paantii 4 uffannee surree 2 uffannee zaqqidha jedhannee waan fiignu koo ilmoon teenya akka rakkanneef. Namni akkamitti mana ijaazaa taa'ee dhala jara rabbii jedhaati. Dhaloonni kun kittaan nama qaba dhugaa rabbii. Saniin booda yaa ka'ee sinitti haasa'a qo'a mataan baay'ee dhukkubaara. Qoy. Waan ofii qoy waraabbattaa qoy. Na waraabin qoy egaa waraabisiin jedhu. Qoy. Wantas takkaakkalee taa'a qoy lubbu. Qoy. Na waraabina warra nama waraabda sun tas takkaakkalee teenya Jawaar birna albaata suuraan keenya yoo Jawaar bira illee geesse. Tas takkaakkalee teenya nu haa geessu lubbu. Aywa. Bravo Alehi ya ganni. Har'a manan jira, suuqan jiru. Suuqan jiru har'a mataan dhukkubee ciiseen jira lubbu. Bani Adam. Mee hanamma hana maalan fakkaadha. Jaartii hoggaa 90 fakkaadha kan amma nuyi. Akkamumatti jedhee bara akkamumatti hoggaa lama biyyaa dhuftee hoggaa lamatti ulfoofti mee amma micayyoon tun hoggaa lama irriba na kaaste. Hirriba na kaaste geetaa misikirina viidiyoo micoota hirriba na kaaste. Adaraa uummata Oromoo na gargaara. Uummanni Oromoo labiibti uummanni Oromoo gargaaru. Mee dubartuma ulfooftee na gargaara jettu gargaara takkaan keessaan na agartani. Indee? Hin gargaaru lubbu. Hin gargaaru. Nuti isaabantiin itin kan cuqqaalannee irra gadatee nyukko ilmoon akka ilmooti yoo wajjin rakkanneefanii bara. Akka ilmooti yoo wajjin rakkanneefanii bara. Kan qabadhee irra gattaa'ee jiru habiibti hoggaa kudhamee kaaf xurataa akka nama jaartii xurataa baatee cuqqaaladhee irra gattaa okko ilmoo dhuftee akka ilmoo wajjin rakkanneefan. Ofii kiyyaafuu nyaadhee dhugee hin bulle. Ofiifuu nyaattee dhugdee hin bulle mee. Ganaa erga dhufte hoggaa lama. Biyya Dubaay erga dhufte hoggaa lama. Hoggaa lamatti hin kaabaloo jettee waraabdeetti guuttee uummata Oromoo na gargaara. Ta'uu gin ila dhaggeeffadha yaa qimamoche yaa dubartii. Joontu wajjin rakkachaa jirti daa'ima ishee wajjin. Ijaan osoo laaltu daa'imati yawwaanan aannan obaasu dhabee karaarraa baasanii nagatanii jechaa jirti. Mana kiraa kaffalu dhabnaan warri mana natti kireessanii bahinaan jedhee na baasanii alan jiraa jetti. Inni garuu lubbuuf nama bira hammatee ciisee jira ammayni. Lammata ka'ee isaan dhaabatini. Inshaalla lammata ka'ee isaan dhaabatini amma inni nama bira hammatee ciisa lubbu. Fiqirii godhaa jira. Siitingii godhaa jira. Amma inni hungachaa jira kan biraa. Ishiin garuu ilmoo ishee wajjin har'a barahaa kanaan dho'a kanaa ala jirti jechuudha. Arrabbi itti farade gaa haadha. Biyyaa kan baateef birrii barbaacha ilmoo barbaacha miti. Ishiin salaale inni kinoo arsii qoree jettanii arsii qoree yubeessa akka ta'e hin beeku. Maal gocha qoree bira dhaqxee qoree irra kortee qoreen itti seentee qoreen keessaa baatee diqaalaa qoree baattee jechuudha ammame. Mee maal gocha? Mee maaluma gochaan jedhe bara. Hoggaa lamatti ganaa maatii ishiiti fuuyyuu waan maatiin ishii kafaleeyyuu birrii kuma biyaansama birrii 80,000 70,000 kaffaltee dhufte biyya dhufte. Kanaan kaffalle liqaa liqeeffattee biyyarraa dhufteen kaffalle maal gocha dhala dhaltemi? Maaluma gocha dhala dhalte? Ofiis rakkisanii ilmoo ofiitis rakkisan ijoollee teeknooloojiyaan tole kiniinii bitadhaa erga sinteejisu sin dadhabsiise. Ani yoo akka kiyyaayi ani kanas hin gorsu paantii 2 paantii 3 uffadhaa maammadoo argitan eeffaa fiigaa jala fiigaa akka nuti fiignu garatte nama gara maammadoon baheen bahu na fiigaa surreeti yoo radheeta fiigaa shiititi yoo radheeta fiigaa lubbu mikinaatu balaa natti dhufu barbaadu na fiigaa akka nama laal faannoo argeetitti fiigaa lubbu akka nama faannoo argeetitti hin barbaadu mikinaatu dhiira abbaan ta'an irra dhalee daa'imas gubee ofiifis gubachuun barbaadu. Sigalee dhiira abbaa ta'uu hin dandeenye irra dhalatanii tooyi daa'ima keessanis hin gubina. Dhiira abbaa ta'uu hin dandeenye bakka dhiirri abbaa ta'uu hin dandeenye guddisuu hin qabdu daa'ima dhaluu hin qabdu. Namni dhala jibbu hin jiru. Dhala maa jibbitan hin jenne ko dhala rakkoo miti gin ta'uu hin jiru. Ta'uu biyya ormaatti hubannaa taachuu. Daa'ima tanas maasa qaayyaati amma mee amma daa'imni tun gubatte waan hin beekne addunyaan beeknetti dhuftee gubatte amma daa'imni tun addunyaan beeknetti
addunyaa gubattu addunyaa irraa kamtu tanarratti dhuftee gubattee amma daa'imattiin si galee biyya kanatti immoo namni bishaan tana bitee sitti kennu hin jiru. Dacheedhaan duuta malee bishaan tana bitee bishaan tana birrii takka amman bitadhee dhufe birrii takka bishaan tana gubadhee tanaan paanadoolii itti liqimsuu dhabsadhee dhufe birrii takka namni bishaan si bitu hin jiru. Obboleettii ilmoo keessanis gubdanii ofiis hin gubinaa. Fedhiin akka abbaan taate nagooti malee akkanaan ishii godha ishii taate malee akka ishiin nagooti mala abbaa ishiitiif taate bonaa gad jirti. Ende akkaban ulfaamaa ende maalani wuzzifaashidha kanatti ulfeessee deemu wuzzifaashidhaan jedhe baran koontiraataan harree ribbiiti jedha natti ulfeessee deemu abbaan fedhe natti ulfeessee kan deemu ende harree ribbiiti jedha ribbiina fudhateen natti ulfeessee deemu sun. Rabbiina fudhateen jedhe rabbiina fudhate hancalisaniis manamatti ulfeessanii deeman. Amma maal goote ishee madaa'ima tana maal goote eessa fuutee galte akkam taate ishee gara biyya galoo tikkeetti ija namni sirraa kutu hin jiru biyyatti galtee maal goote eessaa nayitti biyyatti galtee mootummaa nurraa fudhateen guddisuuf maqaan ilmoo keessanis gubdanii kenno edhen hin beeku edhen hin tolchire ota inni guyyaa takkitti bichaatti dhaqe maal agoore simbeekule afaan guute haraa kamtu kaashin hojjen ini dubartii mee ofiin taane tanamu besma dubartiin ofiin taane dubartii yumit sigalee lubbu oftay jillit oftay iyyuun danda'u har'a iyyuun danda'u eenyu micayyooni kinaatana lubbuutiinoo har'a iyyuun danda'u mataana dhukkuba akka malee viidiyoo sini gallakkiseera tiktoka guddisha irratti mataana dhukkuba har'a tiktoka amma isa ta'aa jirta sa'aatii kana jedhee viidiyoo kana saa tokkoon dura waraabame dura mana qabadhee taa'aa jira mana gabbayinaan jedhan mana kiraa waan hin kaffallee bayinaan jedhanii karaarraa taa'aa jira amma bootee dhaquu qabu daa'imaallee wanta aannan hin bitu dhabee jira kiraallee waan kaffaladhu dhabee jira. Egaa uummata kanaani waan jettu jedhiiti sagalee keellee nagahuu sheer isaa godhanuu riikoortii isaa godhanuu namoota biraan gaati qaama seeraa biyya kanaa biraan gaati riikoortii sheer koppiliinki gochuudhaan gargaaraanii mucayyoo kun ijoollee salaaleeti kunni namaa gargaaruudhaan bira dhaabbadhaa biyya galchuu ta'eesi. Daa'ima araasii kan ji'a lamaa farkaa qabdi. Daa'ima araasii kan ji'a lamaa farkaa qabdi. Sa'aatii tokkoon dura waraabame viidiyoon kun sa'a tokkoon dura waraabamee gallakkifame amma sa'aatii kana isa jirti karaarra jirti karaa gubbaa lubbuu akka gaafa seeruun jiru kaa dubbii.